Leensa, Wayyee. salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtaa nagee qabda? Alhamdulillah. Maali wanni harku jiru tun? Hah? Maali wanni harku jiru tun? Maal agarte? Maali atis illee akkuma dhalaa ta'aniitti akkanatti kunoo akkana si godhani? Madee keenya maaltu malte? Wallahi ammaan tana kunoo wayi keessaan natti erganii beektaa atillee akkana taate dhugaa rabbi. Maal sitti ergan? Amma natti erganii kunoo qaama kee natti ergan amma natti erganii maali atillee akkuma dhalaa ta'aniitti akkana taate moo? Yaa madee maal jechuudha? Amma natti ergan kunoo maali maal jechuudha kunoo? Atillee akkuma dhalaa ta'anii moo? Eenyu sitti erga taa'ee? Amma ajandaa goona jaanii kun ijoolleen dhuftee keessaan natti yaa hojjete ajandaa goona janii atillee dhuftee jirta. Yaa madee rabbi sodaadhu. Dhugaa rabbi wallahi. Amadee yaa rabbi sodaadhu asirra yaa madee asirratti ol nan baase. Laan ajandaa godhanna jette ijoolleen gamana guruppii itee waan biraa keessa jirti dhageetiin isaan sirraa tasgabbeessaa si galee sittiin deebi'a yalla. Yaa madee waan fayyadasi yaa madee rabbi sodaadhu yaa madee. Tole ayyee sittiin deebisa ijoolleen asirraa tasgabbeessa. Usin booyin ayyee. Yaa madee kuyi. Ayyeen booyin asirraa tasgabbeessa. Yaa madee narraa. Taasise ayyee usayyeen booyini sirraan tasgabbeessee deebi'a. Yaa madee waan fudhannan kannaafi. Tole ayyee abshir obsittiin deebi'a. Gadhiiftanii yoo gadhiisuun keessan hin oolle wanti harka dabbaalii fi harka jaddaal gahe abbaddaan gabba'uun isaa waan hin oolle maaliif intalatti daawwaltanii immoo boociftan dhabamtee achiin dhokottee teessu sila ajandaa akkasiin ta'u amma sagalee si waraabame kanatu ajandaa ta'e jechuudha viidiyoon sirrayyuu viidiyoon si baay'ee fuulisiyyuu mul'atu shamara keenya dhiisaa waan akkasii gidee shamarri takka jalaa wanta akkasii ba'e jala deemtanii ittiin kolfina hin arrabsina jennee isin kana hin adabne dheengadda gaafa makiin arsii jechuudha. Viidiyoon si bahu intalli leensaa jedhamtu kun akkasiin itti arrabsaa turte makii mee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Wayyoo maakii arsii aayizoo shinnaate tantee humaa miti dingata gabbaate sirraa quufe gurbaan sinaate ni gaggabdee laataati hoomaan taate ayidella mindee waasha hundee ayidella mindee. Maaltu keessa jira maal barbaada keessa nadhiisilleen jettu ta'e dura teessa osoo waliin fuudhuu wal bira buutanii waan rabbiin hin feene wajjin hojjettanii ayidella mindee waasha hundee ayidella mindee. Addunyaa kanarra namni dogongorre hin jiru rabbi malee abbaan fedheen dogongorra nama rabbiin tikse malee shamarri keenya kun yeroo shamarri takka irratti rakkoon takka uumame. Gabbaatanii iyyuudhaan turatti yaa rabbi nu sattari. Yaa rabbi obboleeyyan keenya sattari. Yaa rabbi hiriyoota keenya sattari jechuu qabdan malee wanta akkasii rakkoo miti. Amma fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti namuu kamuu miira keessa ni gala. Keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtu miira keessa galuun isii beekamaadha. Yeroo sana keessatti viidiyoon isaanii irraa waraabamee yoo nama hin taaniin viidiyoon isaanii waraabamee gadhiifamuu wayya. Shamarri hedduun akka jirritti gubataa jiran birrii hedduu kaffalan. Birrii kaffaluurra immoo viidiyoon gabbahee tagalaggaluu wayya. Viidiyoon yoo gabbahee torban takka caalaa irraa ni yemmuu sanaan booda normaal no. Booniyyee fixee jechuudha. Amma leensaan kun garuu ijoollee harargee irra guddaa namni waraabu daasforaadha. Daasforaan immoo birrii hin gaafatu. Dabarsee ijoollee biyya arabaa jirtu faameessota jara akka dabbaal, jara akka sabboonaa kana, jara akka jaalibsaa kanatti dabarsee kenna. Jara akka jaalibsaa kun immoo irraa fuudhanii birrii gaafatanii jechuudha. Daasforaan inni irraa waraabe birrii hin gaafatu. Inni biyya arabaa faranjii jira birrii ni qaba. Garuu rakkoon jirtu dabarsee ijoollee biyya arabaatti kenna. Ijoolleen biyya arabaa birrii gaafatti jechuudha si galee. Garuu kan intala kanaa birrii hanga fedhaniin kaffala osoo hin jettu birrii jalaa ba'e viidiyoon si. Maaliif waa xiqqoo si guddachuu jirti. Waa xiqqoo si garree arganatti mana uffataa waan gahee babbanattee jirti. Jijjiiramuu barbaaddi. Akkasiin hin jijjiiramneef hamilee isii gadhaanii nama keessaa galchuu barbaadan. Noormaal no. Kanaa jettee of duuban deebisan tollee. Ammallee itti fufuu qabdi. Dinagdeen jabaachuu qabdi.
maatii gargaaruu qabdi akkuma duraanii of gargaaruu qabdi si galee. Ammoo intala kanarratti waa xiqqoo si wanni an qirna jedhe aljazaa'u min jinsil amalii jedhan. Viidiyoo kana intalli hin turre guyyuma sadan kana keessa waraabamti na fakkaata. Duraan namni takka viidiyoon isaa beera jennaan isitu qabatee ka'a. Irratti waraabuu, arrabsuu, muuziqaa garaagaraatti qoosuu, viidiyoo suuraa si fayyadamuun namoota viidiyoon bahe ijoollee Oromoo keessaa namni intalti kun irraan dubbatin hin jirtu. Boodarra naannee zooroo inni durii jippoo naanna'a inni ammaa ammoo gimmoo naanna'a jetti Oromoon. Akkasitti ofiisitiifis jaraan wal qixxaattee jirti jechuudha. Nama namarraa dubbatu osoo hin taane nuti namni takka hamileen isaa cabuun gaarii miti. Ammoo hamilee namaan cabsu wanni kun maaliifi dabree jira faashiniin isaa kara tokkoonis. Faashiniin isaa dabree jira. Namni kamuu noormaannoo jedha. Gaafa duraa takka waan abaluutu gabbee jennaan namni utaalee as utaalee achi utaalee dhaqee barbaadee gaafata. Amma isa kanaan bakkuma jirutti dhufe hin gaafannes hin barbaannes yaani. Wanti viidiyoo kana waraabees immoo shamarri keenya hedduun waan rakkoo kana keessa jiraniif waan kanarraa akka of eegan. Fakkeenyaaf miira keessa galuun wama sirriiti. Yoo miira keessa galtan illee egaa isinitti murteeffamu hin galinaa yoo danda'ame namni qaamuma wal bira dhaquu gaariidha. Yoo qaamaan wal bira dhaqes immoo namarraa waraabdi ijoollee mazaban ammaa yaa rabbi akkuma ta'a. Amma gadda intala makii arsii jedhan sun silkiidhaan miti qaamaan bira dhaqxee waraabame. Qaamaanis dhiira bira naqinaa silkiidhaan isin seenaa jechuunis hin danda'amu. Yoo akka carraa ta'ee shamara keenya kun dhiira hin taane dhiira jallootti rabbi isin qaba carraan keessan dhiirri jalloon dawwaan isii yoo isin waa waraabbattee asii fachi fiffiidde dawwaan isii inni guddaan gadhiisii profaayilii godhadhu jechuudha. Sigalee sanaan booda isin irraa gattees yoo isin sodaattanii bit jettan hin gadhiifti viidiyoo keessan birri isin irraa fudhatti. Namni viidiyoo keessan hin gadhiisa isiniin jedhu sun yoo wana isa qofa bira hin jiru nama biraa bira sirrii jira. Yoo inni kun gadhiisuu dhabees isa santu gadhiisa waan ta'eef dogongorri guddaan viidiyoo waraabamuu caalaa maallaqa kaffaluudha. Gizee viidiyoo waraabamtu miira keessa galteetti gizee maallaqa ammoo maaliif miira keessa galta? Maallaqa kan kee jabeeffadhu. Maallaqa kee jabeeffadhu wanti ati qabdu waan namarraa addaa miti. Wama kan namaatiin tokko qaama keetti birrii hin kaffalini akka birrii hin kaffallee akkuma leensaa kana noormaan na'u akkuma makii arsii noormaan na'u akkuma nama kamuu noormaan na'u fataa jedhii jiraadhuun siin jedhe mataa kee ol qabeeti. Qaamni kan kee waan itti saalfattu miti rabbi si uume. Fedhu rabbiin immoo gidee si uumu keessa kan nama tokkooti gad si godhe kan nama tokkooti ol si godhe. Namni si gadiis ni jira namni si oliis ni jira kana amani. Wal caalchisee akka fedhii isaatti uume rabbiin. Qaama keerraa waan saalfattu takka illee hin qabduun si jechuu barbaada. Wajjii kan kee akkuma duraanii akka itti fuftu laskoo.